isaati kanatti. Maal jechuudha? Maal jechuudha? Maal ati nama kamiif akka taphatu kan jettu? Maal ta'e maal isaati mataa mala xaxxee mataa haddattee dhufnaan seexanni si dhahee dhufe moo? Seexanni waan na dhaheen qabu amma. Ila mata dhuguma siin jedhama mataa haddattee dhufnaan seexanni hojii si dhahee moo ani sirraa haade sun? Seexanni na dhaheetu ta'e ani immoo siinan dhahaan ture. Amma siin si dhahuutu hin taane. Arbaaki. Sana gizee biraatti taasifamnaati. Walumaa galatti anaan filattamoo miidiyaa filattaan wanti kun ikkoo jechuudha. Jireenya jechuun ikkoo intini taphaa miti beekte. Meetii waan ijoolleen taphattee guyyaa walitti fiddee walitti guurtee ittiin taphataa oolte tarii tapha akkasii keessa dabarteerta yoo ta'e achi kaatee galgala gaafa galu kaltu immoo adda bibittinneessitee galtu san jireenya akkasii miti. Gizee barbaadde ana filadhu gizee barbaadde akkana taataanii filannoo kaa'uuni filannoo filanneet itti seenna filannoon inni waggoota meeqa dura ture. Isa immoo filadhee seeneedha har'a dirqamaanan sababan filannoo sanaan seenee fi karaa jette qofarra deemaa miti. Suni waan keessatti haasa'amudha. Keessatti haasa'uun rakkoo hin qabu. Maal dhare? Viidiyoo hojjennaa fanan hin jennare yaadni irratti hojjennu maal jedha maal fakkaata maal irratti hojjennu? Viidiyoo hojjennaa fuulduranii viidiyoo hojjennaa himaa fi walumaa gala garuu miidiyaa bichii qabannee teenyee amma jireenyi bakka akka tokko ta'aa jira. Mana keenya keessatti. Maal? Sitime sagalee ulfee dubbatta. Miidiyaa bichii qabannee teenyee jireenyi ta'aa hin jiru. Walumaa gala. Maal miidiyaa irraa ooltamaati? Wanti miidiyaa kanarraan dhufus wanta gaarummaa qabus miti. Miidiyaa irraa wanti dhufu bakka walumaa gala intanadhanii mallattoo bira dhumaati. Barbaachisu miidiyaa irra hojjechuun barbaachisu yuutuubii hojjettu kana akka dhaabban barbaada. Yuutuubii hojjettu kana akka dhaabban barbaada. Isa booda hojii dhuunfaa keessi banaa bakkeetii wanta hojjettu yoo suuqii danda'ee suuqii sii bane suuqii. Qoy. Kana haasa'uudhaaf dorra fuuna kaastee kanaaf sarditee na kaastee. Kanumaaf inni wanti haasofnu ingilidee yoo kana namni yuutuubii chaanala namni banatee. Akka waan beeksisabaa horateetti naan jettannan beeksisa badditee maatii edditee maatii fi lafititti sitti nu barbaadatanii kana booda yuutuubii wanti jedhamu mana keenya keessatti hojjetu kaarrii sittiin wanti waayifaatti birrii nu guuchisuus hin jiru. Waayifaatti birrii guutuu duwwaasutu hin taane namni mana keessa taa'ee isa dalaguus hin jiru jechuudha. Maal jechuudha? Maal jechuudha? Bakka afaan Oromoo sitti maal jira? Maal jechuudha? Sana jechuudha kana jechuudha miti. Lafiti jirta kunoo kaameraan si fuuldura jira wanta maatiin nuun jedhu isan irraa dhageenya yuutuubiin kana booda mana kana keessatti hojjetamu hojjetama. Bakka. Qosaar ta'uu qubna gara hasaar ta'amaani. Kanaaf si jammar gasi liqibsa. Nan barbaada akkati nan beeka akkati intina maannoo miidiyaa kanarratti namni. Lakka amma wannichi qubna gara moo qosa dhaallaqe amma kana bichaa si kafachuu barbaada. Anamma tipiraankii minaamini isa jettu miti. Amma bakka qubna kana sitti fayyada. Amma akkoo giraan aggaa beekoo kaameraa noormaalii waan hundumayyuu fiddee keessee viidiyoo hojjannachuu kootti jechuu keetti giraan aggaa baheera. Garuu maaliif dhiisnaa sababni isaa maaliif? Bakka iddii gaafa dhufeetii xiqqaa ji'a 3-4 daalama jedha. Innaa yuutuubiin ikkoo jechuudha gizama tokko keessatti ikkoo maallaqaa. Bunna malee kaardii malee. Ikkoo ganaa nama haaraa jalqabaa jiru dhabe maal taateeti? Jalqaba gaafa dhuftellee birriin amma naa kaffaleeraatti jennaan biyaansi wanti kun dhugumattiyyuu karagam tokko harka nu qabuu danda'a laata jedheen. Sijjammar immoo maallaqa qofaa fi miti ko ani miidiyaa haarratti siifi ati maallaqa qofa sitti fakkaachuu danda'a dhageeffadhu. An garuu maallaqa qofaaf miti asirratti kan hojjedhu maaliif jennaani namoota baay'eedhaaf fakkeenya ta'uu barbaada. Akkasumas immoo jireenya biyya namaa san keessatti jireenya akkas ulfaatu sana kan na dandeessisee akka nani iddoo kana amma sa'aatii amma irra jiru kana ga'uuna taasise yuutuuba kanarra sababan ijoollee wajjin oolu sababan nama wajjin bakka namoota biyyoota garaagaraa asirraa jechuudha namoonni akka maatii akka obbolaa kootti akka dhiyoota kootti ilaalu namoota baay'ee sababan asirra qabu. Si galee? Haa ta'u sa'aatii sanatti maallaqa namaan hin ilaalaa turte. Waayifaa kan isaaniiti immoo waayifaa kana guutuu hin dandeessu. Kanaafuu amma hin guutuu waayifaa ittiin guutuu nan guuttadha. Nan guuttadhaa? Waayifaa hin guutamu mana kana keessattidha. Amma waayifaa ittiin gataa. Isa gatuus hin dandeessu tokko.
yoontina ilaafi ilaafi ilaalu hojjechuu yoo dandeessu taate waa'ee fasana wayina caccabseen gata wayii immoo akka tokkoon godha. Maal jechuudha? Hayi namni maal jechuudha? Bakka hin barbaachisu mana kana keessatti yuutuubiin hin barbaachisu. Ati jammar kana booda cinqatii miidiyaa irra baatee waan tokko ilaaltee deebitee kaatee cinqatii garaagaraa keessa akka galtus hin barbaachisu. Lakki naaf yaaddee rakkoon qabu waan canna qabuuti. Naaf yaaddee jechuudha. Rakkoon qabu canna qabuuti sunis hin cannaqee jechuukooti. Bakka amma akkoo ammatti sababan si loleen benefitiin tinaa wayis dammoo wantoota jettu sababan si jajjabeessu haa ta'u jedhee sababaneessuu fi sitti qal'isiitti fakkaatu danda'a. Amma garuu walumaa gala hin barbaanne. Dhaga'ee amma ani barbaaddes barbaaduu baattes yuutuubii dirqama nama hojjedha nan hojjedha. Yuutuubii ani maallaqa qofa asirraa argachuuf qofa miti kan hojjedhu namoota hedduu namoota jiru namoonni baay'een jechuudha. Tokkorra tokko kan gorsa namaa barbaadan tokkorra tokko kan barumsa tokko lama isaan fayyaduu danda'u. Waa baay'ee ani immoo namoota isaan keessaa nama chaalenjii hedduu dabarsee dhufee sadarkaa kanarra ga'edha waan ta'eef chaalenjiin dabarsiisan keessaa immoo namootaaf ijoollee shamarranii iddoo koo kana jiraniif barumsa qooduu barbaada waan ta'eef hojjechuu barbaada. Dhiisuun barbaadu. Hojjechuu barbaadde? Bakka hojii biraa hin hojjetamu? Isuma yuutuubii bulchiidha kan mana kana keessatti hojjetamu. Sijjammari akkoo sa'aatii kanatti ani maal akkan hojjedhu barbaaddeeti akka kanatti hojii haa maa mana ooltedha maa baatee hojii hojjechuu diddeedha. Yoo tan akkas ta'e hundaa'uun sa'aatii kanatti kun deemsisa barbaadasi. Maal jechuudha? Sosochoo si gaafata sa'aatii kanatti. Maal jechuudha? Maal jechuudha? Ati nama kamiif akka taatu argan jettu? Maal ta'e mucaan maali sa'aatii mataa malaaxattee mataa haaddattee dhufnaan seexanni si dhahee dhufe moo? Seexanni waan dhaheen qabu ammaa. Ila mata dhuguma siin jedhama mataa haaddattee dhufnaan seexanni hojii si dhahe moo sirraa haade sun? Seexanni dhaheetu ta'e ani immoo siinan dhahaan ture. Amma siin si dhahuutu hin taane ilaamin si taasaa jira. Seexanni gaafa nama dhahu anaan seexanni yoo na dhahe seexanni na keessa goree maal godha siin immoo na dhoofsisa. Kanaaf si walitti buusa. Kanaaf amma ilaaf ilaamin kanaasaa. Allaal isa kana laal isaan maasofta siinan dhagaa siin immoo gadi naqa. Adda qarat naqa. Arat naqa. Asiinan dhagaa siin immoo gadi naqa. Walitti nu buusa. Akka dubbiiwwan kaanii akka gorsawwan kaanii akka yeroo kaanitti waliif dhageenyutti si dhageetumaan fidee hojiirra oolcha jettee lafatti naasa'in ammaa. Kunoo hordoftoonni keenya natti saafaradan sitti saafaradan dhiisi haa jedhan warri hin dhiisise jedhanis jiraachuu danda'u warri immoo hin dhiisin jedhanis jiraachuu danda'an isaan natti saafaradan surra koon qabu isaani isaan naan jedhaniifis wanti hin dhiisuuf hin jiru isaan hin dhiisin jedhaniifis immoo keessi koo murteesse taanaan waan tokko tarkaan fudhachuu dhiisuu hin danda'u. Wal dhageenyeerra beeknu amma isaan taasisaa miti haasofteerta. Naanna jaalattaati. Maaloo si jaaladde jaalalli fi hojii maaltu walitti fide? Naanna jaalatta yoo ta'e Sijjammar na dhagee Sijjammar sa'aatii kanatti jechuudhaan jecha kan akkasiillee asirra jiraadhee haasa'uu hin barbaadu dhiifaman haa godhaniitii na dhageeffadhu. Lakki sa'aatii kanatti nama jecha akkasiillee fayyadamuu hin barbaadu garuu akka fayyadamu na taasisa. Daa'u siin duratti miidiyaa kanan dura beeka. Miidiyaa kanan dura beeka. Maaliif gaafan siin jedhu gaafan kophaa jiru gaafan namatti hafuura baafadhu hin qabne gaafan ittiin keessa kootti noormaalii ofii kootti ofiin haasa'aa ture miidiyaa kanarraa barumsawwan hedduu anaaf miidiyaa mana barumsaati jaalattee jibbites. Sartifikeeta meeqa irratti? Sirrichi baqa sirrichi namni garuu mana barumsaa dhaqee samaalii kollajjii namni eessa fagoo deemu san laalamee an garuu waan fudhatamuu qabu muluusaa dhugaan siin jedha jireenya kootitti miidiyaa kanarraa waa hedduu argadheera. Ittillee fayyadamee na fayyadeera. Yeroo siin jedhu maallaqaan osoo hin taane miidiyaa kanarratti akkuma namoonni tokko tokko namoonni waan badaa barsiisan jiran namoonni waan gaarii barsiisan jiran barumsi isaanii sun immoo na fayyadeera jireenya koo keessatti isteepii tokko tokkotti akkan tarkaanfadhu na taasiseera. Jireenya kan koo keessaa tokko bakka hin dogoggoretti bakka ilaalcha gadhee ofiif kennaa turetti akka ilaalcha koo sirreeffadhu na taasisee jira. Maaliif anaaf barumsi sirritti eessattan fudhee siin jedhe isaan qalamaan daftara irratti barreessaa darbe osoo hin taane isaan miidiyaa irratti hubachaa dhufee arraas geetu akkan jireenya kootti gara fuulduraatti tarkaanfadhu na taasise. Kanaaf amma bakka walumaa galatti dhiisuun barbaadu. Sitti meeraan waa'ee karaa miidiyaatiin natti dhufta taanaan asii nageen asii yaasa siin jedheera. Miidiyaa kanaan filatta moo naan filatta? Kan lamaan keessa maaltu tokko naa deemsa? Sana gizee biraatti taasifnaati. Walumaa galatti anaan filattamoo miidiyaa filattaan wanti kun ikkoo jechuudha. Jireenya jechuun ikkoo intinii taphaa miti beekte
meetii waan ijoolleen taphattee guyyaa walitti fiddee walitti guurtee ittiin taphataa oolte tarii tapha akkasii keessa dabarteerta yoo ta'e achi kaatee galgala gaafa galu kaltu immoo adda bibittinneessitee galtu san jireenya akkasii miti. Gizee barbaadde ana filadhu gizee barbaadde akkana taatanii filannoo kaa'uuni filannoo filanneet itti seenna filannoon inni waggoota meeqa dura ture. Isa immoo filadhee seeneedha har'a dirqamaanan sababan filannoo sanaan seenee fi karaa jette qofarra deemaa miti. Suni waan keessatti haasa'amudha. Keessatti haasa'uun rakkoo hin qabu. Garuu walumaa galatti maamilli akka kana hubatanan barbaadettanii kunuun si hubatanii jiru. Kanaaf deebiin kan koo hin dhiisu. Innisu. Kanaaf natti isaa murteessanii isaanis nutti murteessanii piraankii miti qubna gara jettee ertameti hin dhiisu miidiyaa. Nan hojjedha yuutuubii. Ishii yuutuubiin kun maal loo godheera qoy? Naaf godhe miti ani irra caalaa maallaqaaf miti kan hojjetaa jiru. Maallaqaaf waan natti tolee fanani. Maallaqaaf nu jenne taanaan maanni faayidaan isaa. An fakkeenyaaf amma gaafa bakkee dhufee yoo bannee tiiktookii isa ta'u maalis ta'u yoon akkas baneedhe maal si fayyadaatti harka darbattee gatta silkii. Ati qoy amma aarii sana ba'aarta mooree. Aarii sana ba'u miti. Heddiin fayyadu dii ta'e gaafa heddiin fayyadu dii jette maafitiin jira. Kanaafuu. Faayidaa isaa nutti maal fakkaata? Ani walumaa galatti koo faayidaa hin jedhan jiru. Faayidaadhaaf miti bakka walii galatti maallaqni asirraa argatu qofti na fayyadeeti miti. Bakka jaalattee shibbites. Kanaaf itti fufaatti. Haa ta'uuti. Mee gara nuti deemu walumaa ilaalla. Kanaaf akka hordoftoonni irra caalatti hordoftoonni akkana dhaga'anii barbaadatte si dhaga'aniiru. Bakka walumaa galaa amma jaallatti jibbite namni miidiyaa kanarratti anaaf sin walitti beekeera. Anaaf sin hedduu walitti beekan immoo anaafati ilaalamedhaan waan tokko hojjenna murteessina waan diigamuu qabu sin diigamu. Kanaafuyyuu ani ammas wanni isaan animmootu akka isaan si hubatanati boru akka ishee mina sirraa yoo haftee dirqama koomikaa waan jiruuf isaa fuulduratti fiddee yuutuuban dhaabna naan jettemi animmootu isaan asirratti mee jechoota isaaniitis ani si jammara haala namni naan jedhin irra hin deemu waan ta'eef jechuudha. Isaanis naan jedhan naan jechuu baatan yuutuubiin niisu. Bakka walumaa galatti nama gochuu dandeessu. Hubannoo miti kun. Hubannoo miti. Waan namni si jedhu sun dhageessu. Waan namni namaan jedhu si dhagaheen dhagahaati dhufee sadarkaa kanarra geenye wal dhageenyanu sadarkaa kanarra geenyatti fakkaate. Silazii mana amma isaati kanatti na dhaga'uu hin dandeenye. Waa'ee karaa yuutuubiitiin dhufee tasumayyuu sin dhaga'u. Kana yaada kana qabda taanaan asirra xumureeraa dhaabuu hin dandeessu. Kamera. Kanaafuu na filadhuuni waan jedhu immoo yuutuubii immoo ana filatta dhaggeeffadha hordoftoota chaanala keenya. Kuni si jammaraan wanta dhaggeeffadha saniin jedhus ta'ee osoo hin taane kun waan keessan haasa'amuu qabudha. Iccitiin maatii, iccitiin dhuunfaa, iccitiin miidiyaarra qabu hin jira. Kanaaf sana keessan haasa'uuna nuti. Maaliif na filadhu yuutuubii filadhu kan jedhu isaa jireenya keenya kan jalqabee nuti yuutuubii waan gaarii akkasumas immootu qoosaawwan adda addaa ijoollee barumsaawwan adda addaa sirra dabarsuuf kanaan nu beektu malee gaa'ila kan hin keenya nuti walitti gaafa dhufnu nu lamaantu murteesse miti sun waan keessan haasa'atamu. Kanaafan akkasiniin jedhe siniin jechuu barbaadetananii. Kanaaf immoo ani nama akkasiin immoo akka hin taane hin beektan fixanii jechuudha. Maaliif yeroo kam keessatti iyyuu namni gaafa wajjin jiraatu wal kabajee yaada waliis walii hubatee walii dhaga'uun akkuma jirutu ta'ee waan namni tokkommoo humnaa ol jaalate jireenya keessa isaatitti jira miti dhugaanis ni jedha yuutuubii kanaanii maallaqan irraa argadha jedhee ta'u yaadee osoo hin taane gaafan jalqabu bakka ijoolleen nuti walitti dhufnee sababa yuutuubii kanaatiin ijoollee meeqata mana wal baree obbolaa meeqa hiriyoota meeqan argadhe haga yoonayyuu haga obboleessaatti akka obboleettiitti namoonni baay'ee walitti dhiyaannee wal gaafannu keessa walii hubannu baay'ee isaanii jiran. Isaan sana dhabuun barbaadu. Kanaaf ija saniin isa ilaalan yuutuuba kana jechuudha. Kanaaf walumaa galatti maallaqa qofaaf miti kan hojjetaa jiru. Isin jechuu barbaadaan akka raawwatta yoo barbaade guyyaadhaa guyyaatti viidiyoo hin gadhiisin akkasuma asirratti koomentii tokko ilaalee osoo hin kolfiin oolee buluu hin danda'u. Jaalattanis jibbitanii jechuudha. Sirriitti jechuudha. Kanaaf ejjennoo hogara fuulduraanaa ta'eeti. Kanaan imalee dhufee as ga'e jechuudha. Maaliif akka yaada kana fidee dhufe hin beeku. Noormaalii deemee mataa haddatee dhufe achumaan namni mataa irraa soqee achumaan seexana dhoksise ta'e hin beeku. Ani kana jedheeraan jalqabasii viidiyoo darbe irratti agartanii yoo ta'e shaffaratee taa'aa ture. Ani gosuma shakkee kanaaf mucaan maal akka ta'e dhufe hin beeku. Ani achiin dhaan ta'ee ila isaan achi abbaa raraanaa nammoo dhufee sitti kanatti fidatee waan fidee isa beekaa kana fakkaataa ana jala sarareedha. Namoonni natti aartanis aaraa namoonni immoo yaada koo fudhatanis fudhadha.
Na deeggara. Allaqe. Dhaabira. Cufuu dandeessa kunuun si xumureera. Walumaa gala bakka kana booda garuu foto viidiyoo hojjedhu kana godhii sana godhii kaardii guutii. Waa'ee waayifaa yoo ta'e rakkoo qabu nan guuttadhaan. Fiigee guuttachuu dandeessa. Bakka. Waan mana kana keessa garuu waan tokko natti irratti himuu qabu. Bakka sun amma xumurtee miti sun waan keessana haasa'amu waan ta'eef waan miidiyaa irratti haasa'anii miti kaameraa cufa. Inni iftuu jechuudha walumaa gala. Inni sun. Maarree natu jalqabsiise kaameraa kan jalqabsiise fiigee miti qubna gara haasaa arta miti cufa dhukunoo an xumureera an leqee cufi.